Hello, akkam jirtu? Barnoota keenya darbe keessatti waa'ee uumamuu sagalee barannee akka ture ni yaadatama. Xiqqoo ishee irraa haa deebinu. Uumamuu sagalee yeroo darbe sagaleen baay'ees waan hin dhaggeeffamneef xiqqoo irraa deebinu. Sagalee Sagaleen qubee afaan Oromoo keessatti yeroo dubbifamaaf dubbachiiftuun walitti dhufu kan uumamudha jennee turre. Sagalee kana yeroo laallu mee jechoota sagalee kana keessatti fayyadamaa turre gabaabinaan haa ilaallu. Jecha Ingiliffaatiin maal jechuudha? Sagalee maal laalaa turre? Sagalee kan jedhamu laallee turre. Sagalee jechuun jecha Ingiliffaatiin voice. Waa'ee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kan jedhu laallee turre. Sagalee gabaabaa jechuun short jechuudha jecha Ingiliffaatiin. Dheeraa jechuun jecha Ingiliffaatiin long kan namaatti tol jennee haa hiiknu. Dheeraa wantoota lamaaf fayyadamuu dandeenya waan ta'eef kan gabaabaa fi dheeraatti aansinee kan ilaalle sagalee laafaa fi sagalee jabaa kan jedhu ilaallee turre. Laafaa jechuun tokko laafaadha yoo jennu soft jechuudha. Jabaa strong kan jennudha jechuudha. Sagalee yeroo uumamu gabaabbatee kan dubbifamu qubee dubbachiiftuun isaa yeroo tokko qofaa ta'u, dheeressinee kan dubbifnu qubee dubbachiiftuun isaa yeroo kan wal fakkaatu yeroo lama ta'u ni dheerata jechuudha. Laaffifnee kan dubbifnu yeroo dubbifamaan isaa gosa tokko qofaa ta'u laaffifnee dubbifna. Jabeessinee kan dubbifnu yeroo dubbifamaan gosa tokko lama ta'e walitti dhufu jabeessinee kan dubbifnu jechuudha. Kanaaf kan walitti fidnee torban darbe keessatti kan nuti baranne sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa kan qabu, sagalee laafaa akkasumas sagalee jabaa jennees akkaataa sagaleeffama qubee afaan Oromoo irratti hundoofne bakkoota afuritti qoodnee jirra jechuudha. Dheerachuu, gabaabbachuusaa, jabaachuu fi laafuu isaatti bakka afuritti qoodnee jirra jechuudha. Sagalee irratti hundoofne. Sagalee jabaa. Fakkeenyota sagalee jabaa torban darbe seeraan waan kenneef sagalee jabaa, sagalee qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu walitti fiduun kan uumamu ta'e jabaa kan isa taasisu dubbifamaan gosa tokko lama ta'e yoo walitti dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf add, damma, madda, gadda, warra. Isaan kun fakkeenya sagalee jabaa qaban jechuudha. Qubee asitti dubbifamaa lama kan wal taanee dhufe
dubbifamaa daa kan jedhudha. Asitti dubbifamaa maa lama ta'ee dhufe asitti qubee dubbifamaa daa asitti illee dubbifamaa daa fayyadame asitti dubbifamaa raa lama ta'ee walitti dhufee jiraachuudha. Ingiliffaan adda jechuun forehead jechuudha. Dam jechuun honey, madda source, good, sad or sorrow, warra family. ይሄን ባለፈው ያየነው ትምህርት ነው። ይሄ ማለት ሰገሌ ስለ ሰገሌ ባለፈው ሳምንት አይተን ነበር። ሰገሌ የሚፈጠረው አንድ አነባቢና ተነባቢ አንድ ላይ ለማምጣት ነው። ይሄ ማለት ሰገሌ ማለት ቮይስ ማለት ነው፣ ድምጽ ማለት ነው። ይሄ ገባባ የምንለው ሰገሌ ገባባ የምንለው ገባባ ማለት ሾርት ማለት አጭር የሆነው ስንናገር የሚያጥር ማለት ነው። ኤራ የሚረዝም ረጅም ማለት ነው። ላፋ ሶፍት የሆነ ላላ የሚል ስንናገር ስናነብ ላላ የሚለው ነው። ስትሮንግ ጠንከር የሚለው ነው ስናነብ። ይሄ አነባቢና ተነባቢ ላይ ተመስርቶ ነው የምናውቀው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ይሄኛው ጠንከር ብሎ የሚነበበው ለምሳሌ ብለን ያስቀመጥነው ነው። ይሄ ማለት እቺ ተነባቢ ናት ዲ የምትለው ሁለት አንድ ላይ ስለመጣች ምን ብለን ነው እንትን ነው ሰገሌ ጀባ አላት ብለን ነው። ይሄም ሰገሌ ጀባ የምንለው አነባቢዎች ኮንሶናንቶች ሁለት ሆኖ አንድ ላይ ሲመጡ ማለት ነው። አዳ ማለት በኦሮምኛ ይሄ ግንባር ማለት ነው። ግንባር ይሄ ማለት ነው። ደም ማለት ማር ማለት ነው። መደ ማለት ምንጭ ማለት ነው። ገደ ማለት ሀዘን ማለት ነው። ወረ ማለት ቤተሰብ ማለት ነው። ትርጉሙን ከተፈለገ ማለት ነው። ይሄን የባለፈው ያየነው ሰገሌ የሚለው ስም ሌላ ደግሞ ኢረቡታ የሚባለው ነገር አለ። ኢረቡታ ከኑti jennu yeroo dubbachiiftuun gosa lama walitti aantee dhuftu jechuudha. So dubbifamaan gidduun galle dubbachiiftuun gosa lama walitti aantee dhuftu. Fakkeenya irra butaa kan ta'u farda kan jedhu faaf arraa fi daan waltaanee dhufee qubee dubbachiiftuu tokko illee fayyadamne qubee dubbifamaa gosa adda addaati. Wanta akkasii yeroo uumamutti irra buta jennaan jechuudha. Kuni keessa beekumsaan faa rii da sagalee akkas jedhu of keessaa qaba. Garuu yeroo dubbannu farda jennee waan dubbifnuuf akkanatti haala kanaan barreeffama jechuudha. Inni sirrii isaa farda jechuun maal jechuudha? Horse faras የምንለው ማለት ነው። harka kan nuti jennus asitti qubeen irraa kaatti aanteet dhuftee dubbachiiftuun gidduun jiru dubbifamaa gosa adda addaa lamadha. Kanaaf inni kunis kan irra butaa jenneetiin kan keenya jechuudha. Harka ማለት hand ማለት ነው። hand እጅ ይሄ ነው ማለት ነው። እጅ ማለት ነው። ይሄን የሚመሳሰሉ irra butaa የምንለው ማለት ነው። Kanaafuu irra butaa jechuun I think it is clear. Qubeen dubbifamaa gosa adda addaa yoo dubbachiiftuun gidduu osoo hin galle yoo walitti dhufedha jechuudha. Kan irra butaa sagaleedhaan yeroo dubbannu kan beeknu farda, harka, harma kan nuti jennu kan sagalee
ai gidduutti qabdu jechuudha. Yeroo dubbannu garuu kan hin dubbifamne akkasitti kan hin barreeffamne jechuudha. Farda kan jennu farida akkasitti kan hin barreeffamne haala kanaan kan barreeffamu. Harka kan nuti jennu harika akkasitti kan hin barreeffamne harka jedhamee kan barreeffamu jechuudha. Yeroo itti aanutti kanneen hudhaa kan qaban waliin ilaalla. Hangasitti nagaan naa turaa isiniin jaaladha.